kuno yoo kan jijjiiramu taate jijjiirame yoo kan jijjiiramnes taate egaa carraa isaati. Kanaaf isin immoo wanti isin gootanii ijoollee Yaman keessa jirtan birrii akkanaatti fayyadamtanii beektanii ka jedhu gaafii koodha. Akkuma san immoo ijoolleen sooriyyeedha wal beektan akkana gaafattan abdii guddaan isin biraa qaba. Egaa sooriyyee akkata badhaan kun laagutee wala keessa gara qophii kiyyaatti hin tarreen duratti warri chaanala kiyyaa faarawwataatan subscribe gochuu hin dagatina. Warri immoo iyyummaatti kiyyaataatan please like naa godha, like godha. Akkuma daawwattanii video like godha jechuudha. Like yoo gootan baay'ee gaariidha waan ta'eef like naa gochuu hin irraanfatinaa isin jechuun barbaada. Egaa qophiin keenya kaarraa irra isaa jalqabaa irratti waa'ee maallaqa gaafa duraan gaafachaa turtanii isiniif qabadhe. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jiraanis baga jiraatanii deddeebi'ee badeedhaan dhufa deebi'ee dhufee jira. Baga jiraatan isin jecha har'a dhimma lama ciccimaa qabadhee isinii dhufe. Dhimmi lamaanillee dhimma waa'ee maallaqa asiin duraa sanarratti gaafii baay'ee ijoollee na gaafataniif deebii isinii qabadhee dhufee jira. Sanitti ka'ansummoo nama jechuun maal jechuudha? Biyya jechuun maal jechuudha? Waa'ee jedhu irratti ergaa guddaa qaba. Akkuma san immoo maal akka ta'e akka beekumsa kiyyaatti isiniif ibsa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Tole uummata qaalii sagantaan tokkoffaarra waa'ee maallaqaati. Waa'ee maallaqa kanaati jechaadha. Maallaqa kanaa jechaadha. Maaliifi ani jechuun yaani isinillee akka cinaa kee dhaabbattan hin barbaada. Garuu furmaata isallee argadheen jira. Haa ta'u malee garuuyyuu gargaarsa keessan ammallee hin barbaada jechuudha. Keessumaa ijoollee Yaman keessa jirtanii biyya Yaman keessa jirtanii fi ijoollee walitti dhufeenya ijoollee sooriyyee wajjin qabdan jechuudha. Uummata sooriyyee wajjin walitti dhufeenya qabdan jechuudha. Birriin kun birrii biyya lamaan shakkameedha. Tokkoffaa biyya birrii sooriyyeeti jedhanii shakkamee jira. Isatti kaan immoo ijoolleen baay'een immoo ijoolleen baay'een kan hin jedhanii birrii biyya Yamaniiti jedhan jechuudha. Egaa birriin kun birrii biyya Yamaniiti jedhanii ani garuu itti fayyadamee hin beeku, argees hin beeku. So isin immoo ijoollee Yaman kaas na hordofaa jirta yoo jiraate koomantii naa godha. Dhuguma birriin kun birrii biyya Yamaniiti moo akkamii ka jedhu. Garuu amma furmaanni isaa biyya kana keessatti akka ammaanii argadhetti jechuudha. Nama sooriyyee wahiitu birrii biyya sooriyyeeti jechuun nama habashaadha. Birrii kuni biyya sooriyyeetti faayidaa hin qaba yookaan immoo birriin kun guutumaan guutuutti kan sooriyyeen itti fayyadamanidha. Kan biyya sooriyyee keessatti tajaajila qabudha yookaan immoo birrii biyya sooriyyeeti guutumaan guutuutti jedhanii akkanatti himanittidha. Garuu akkamitti akka wal argine akkamitti gara maallaqaatti jijjiiradhe ani faayidaa irraa argadhu ka jedhus yoo kanatti tole viidiyoo hojjedhee kan isin biraan ga'u ta'a. Yoo kanatti hin tolle taate mootiyyuu waan irra ga'e isinitti himaa jechuudha. Egaa torbee kana keessatti torbee itti aanu kana keessatti torbeen kun torbee itti aanu keessatti furmaata birrii kana argachuuf deemaa jira jechuudha. Yoo kan danda'amu taate viidiyoo hojjedhee isin biraan ga'a jechuudha. Akkaataatti birrii kana jijjiiruu danda'u gara doolaaraatti jechuudha. So birriin kun birrii qallaalii miti. Birrii qallaalii miti jechaadha. Birrii qallaalii miti jechaadha. Kana muluu birrii qallaalii miti. So birrii qallaalii miti jechaadha. Birrii qallaalii miti jechuudha. Kanaafuyyuu birrii kana yeroo jijjiiru namicha wajjin yeroo jijjiiru namicha bira dhaqee namicha sooriyyee kana bira dhaqee yeroo jijjiiru yoo kanatti tolu taate viidiyoo sawaree isiniif maxxansaa yookaan immoo waan irra ga'e isinitti himaa jechuudha. Egaa qaxaradheen jira akka naa jijjiiran birriin kun birrii biyya sooriyyeeti qabadhu kuusu naan jedhanii jiran jechuudha. Garuu ani hin beeku jechuudha. Yaam shuur hin taane jechuudha isinii galee. So wal keessaan hin beeku si jammar maal akka ta'e jechuudha. Birriin kun birrii bifa tokkootillee miti bichaan hin beeku bakka isinii galee. Sitti argamaa jira. Naa ijoolleen Yamanii waajjala jiraattan jechuudha. Birrii kanatti ijoolleen fayyadamtanii beektan yookaan biyya Yaman keessa fakkeenyaaf ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiranii Yaman keessa bayaniiti kan Suudii dhaqan. Birrii kana argitanii beektanii isiniin jechuu barbaada.
birrii kana argitanii beeytanis injechuu barbaada yoo argitan please sagalee naataa natti himaa jechuudha. Yoo akkuma san immoo ijoollee sooriyyee wajjin walitti dhufeenya qabdan beekamoo haa jiraatanii ijoollee sooriyyee wajjin yookaan sooriyyee wajjin walitti dhufeenya ijoolleen qabdan naa gaafadhaa jechuudha. Dhusuma dhugaa birriin kun birrii sooriyyeeti ka jedhu. So nama qaxaradhe kana ammoo hin beeku. So nama qaxare jechuudha nama qaxaree fi amma bira dhaqeetiin jijjiiruu kana hin beeku jechaadha. Tarii naan qalladaa jiraatinna tarii dhugaa ta'inna hin beeku jechuudha isinii galee. Guutumaan guututti isinii ijoolleen Yaman keessa jirtan please jechuudha. Gaafadha yaani jechuun isinis itti fayyadamuu dandeettan hin beeku ijoolleen birrii kanatti fayyadamtanii beeyta yoo jiraattan natti himaa. Akkuma san immoo iyyuu kan sooriyyeedhaan walitti dhufeenya qabdan sooriyyeedhaan haasaa qabdan waan akkasii naa gaafadha yookaan biyya sooriyyee keessa nama bahee beeku nama ishitti fayyadamee beeku naa gaafadhaa isiniin jedha please sinaa kadhadhu. Birriin kun kana bichaa miti baay'ee jira jechuudha na harka harcaa jira jechuudha baay'eetu jira isinii galee. So naa gaafadhaa please siniin jedha. Kun akkuma argaa jirtanii baay'eedha guys. Akkasitti naa gaafadhaa isiniin jedha please. Maal isinitti fakkaate amma birriin kun osoo duraatti jijjiirame birrii xiqqaa miti. Birrii xiqqaa miti jechuudha. Isinii galee. Akkata wadhaan kun naa guutee mana keessa. Akkata wadhaan kun. Baay'ee birriin tun jechuudha. Birriin tuni akkanatti wal akkaan das naman jettu osoo dooraana naa taate maal qaba yaake. Akkatti wal akkaan das naman jettu. So rakkoo hin qabu warri garuu jijjiirresii kennamnaam naan jedhanii ani jechuun yaani naa kennanii jira waan ta'eef yaaluu qaba. Yaalee yoo naa fudhatamuu foonaa dide achi booda immoo tiyyuu jijjiiraa jecha isinii galee. Waan akkasiitii please isin ijoolleen sooriyyee wajjin walitti dhufeenya qabdanii birrii mana na guute badaatii oh my god na harka harcee lafatti. Birrii na harka harcee lafatti oh my god. Kun namicha kanarra jira maal jechuudha laalaan. Akkas isiniin jedha. Guutumaan guututti nama sooriyyee hobeeytanii fi warra ijoollee Yaman keessa jirtan akka naa gaafatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha kabajaaf jaalalaan isin gaafadha hordoftoota kiyyaa. Akkuma san immoo qophiilee baay'ee namatti tolu qopheessaa jirra gadhiisuuf qophiirra jirra waan ta'eef maatii kiyya taasimadha please like godha viidiyoo kiyya. Akkuma san furmaata mallaa kanallee akkanaa barbaadan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha please jechaadha. Please sinaa kadhadhu jechaadha. Maaliifi qalditti jiranii dhugaa jiranii hin beeku jechuudha kana Yaman kana. So guys dhugaa dubbataa jiranis qalladaa jiranis hin beeku jechuudha. Isinii galee. Akkasitti naa soqaa birrii kana naa jira gara birriitti isiniin jedha please ijoollee Oromoo. Share godha viidiyoo kana. Share godha ijoolleen maaliif ati wallaaltoriyaan kee beekuu danda'a waan ta'eef. Tarii piikcharii irraa suuraa irraa kaasadhaatiin share naa godha. Mee kamtu isinitti mul'ata jedhee yaada. Kuno. Beeka wallaa sila 2000. Maali jedha dhiiroo? 2000 laalaa mee maali jedha sila? Wallaa ani hin beeku. Maali jedha laalaa 2000 maali jedha? Wallaa ani hin beeku dooraala duraaniti. Muakkan wallaa ani hin beeku. Akkasiniin jedha guys. Dhimma itti dhufeef immoo dhimma lammataa immoo iyyuu irraanfadhee jira mallaqni na dagachiiseera birrii kun na dagachiiseera. Achi dhiisaan irraa kanatti mana nu guutteerti birriin faayidaa hin qabne jechaadha. Saniif yoo dooraalatti jijjiiramtes waan irra ga'e guutumaan guututti isinitti himaa yoo dooraalatti jijjiiradhellee yoo gateellee waan irra ga'e isinitti himaa garuu immoo isinis na cinaa taati sheerii godhaa ijoolleen beekan jiraachuu danda'an gatii ta'eef sheerii yoo gootan hiriyaan kan kee beekuu danda'a.
waan akkasitti siniin jedha. Kanaaf biyyi kan koo rakkoo keessa jira biyya kiyya hin jaaladhu duratti an biyya koodhaaf olmaa akkamii oolee jedhiiti uuma daalachuu barbaadeeti guys. So biyyi keenya amma fakkeenyaaf biyya keenya irra Saudi Arabiyaan filadhaan. Maaliif biyyi keenyas biyya dhalattee biyya abbaa keetii biyya keessatti dhalatte biyya keessatti guddatte keessatti jireenyi ulfaatee olii garraa ka'urra sun biyya ormaati alagaan halagaadha jettee itti amanta waan ta'eef biyyuma ormaa santu caalaa jechaadha. Sin aarsu waan ta'eef alagaadha waan ta'eef biyya keetii miti waan ta'eef jechaadha. Garuu biyya keenya keessatti oolle moombulle yoom qabamne maali dhiiroo biyya ofii irratti yoom qabamnaan akkamitti namni abjuu bula. Guyyarra namoota meeqa hidhaa jiran guyyarra namoota meeqatu iyyuu mana hidhaatti guramaa jira kun maaliif ta'e? Kan osoo dhageettoo ati biyya koo biyyi kiyya kan rakkoorra jira jettee akkamitti jettee teetta? Biyya keetiif olmaa gaarii ooli. Biyya keetiif hamma dandeettu cinaa dhaabbadhu. Maaliif mana teettee duuta? Hamma dandeettee fayyadamee biyya kan kee ceesisuudhaaf yaali. Dhaamsi guddaan ani qabu biyyi keenya rakkoorra jira jechuurra an eessa jira ammaan hojjechaa jira jedhaatiif madaalaa jechuu barbaadeeti guys. Isatti kaansu moosuyyuu biyya keenya irratti maaliifiin namni jiraachuu dadhabee maaliifiin waraqaa eenyummaa barbaachisee dirqama biltsiginnaa ta'anii dirqama shurraabii biltsiginnaa diratanii alaabaa lumuutti uffatanii deemuu qabanii jiraachuudhaaf akkas barbaachisaa? Akkamitti mirgi namaa sarbama biyya ofii irratti? Akkamitti biyya ofii irratti abjuu bula yoom qabama har'a qabama moo boru qabama jedhanii akkamitti abjuu bulan? Kuni ta'uu hin qabu jechaadha. Kana hoolaaltan garuu biyyi keenya rakkoorra jirurra jira jettanii yaadurra ani biyya kootiif olmaa akkamii oolee? Sila warramuma kana naasaa jira moo ani olmaa akkamii oola fi jira? Sadarkaa kamirra jirra? Akkamitti cinaa dhaabbachaa irra biyya keenyaa? Mee akkamiin gargaaraa jira? Olmaa akkamii oolee fi jira biyya keenyaa jedhaati itti yaadaa jechuu barbaadeeti guys. Isinii galee? Kanaaf dhaamsi guddaan ani qabu biyya keessaniif olmaa gaarii oola. Olmaa gaarii ka ooltan immoo amma malee yeroo biraatiin. Isaan itti ceenee jira biyya kana jedhaa jiranii ceen isaan ce'an kuni biyya keenya rakkinumarra rakkina guyyarraa ijoolleen hidhamaa jiran guyyarraa akka maleetti jiran guyyarraa abjuu bulaa jiran riba gaarii lafaa hin jiran biyya isaaniitti irratti biyyuma isaaniitti irratti jechaadha. Kanaaf biyyi keenya rakkoorra jira biyya keenya jibbine jechuurra biyya keewudhaaf olmaa akkamii oolee jira? Biyya koodhaaf qabsoo Oromootiif ani olmaa akkamii oolee jira? Oromoodhaaf maalan godhee jira? Ani eenyudha? Biyya kan koo hojjete biyya kan kee hojjaalatte eenyummaa kan kee jaalattaa jechuudhaati. Ati jiraachuudhaaf dursa biyya si barbaachisa. Garuu biyya keetiif olmaa gaarii ooluu si barbaachisaa jechaadha. Hamma danda'ame tokkoon cinaa biyya keessana dhaabbadhaa jechuu barbaadetti dhaamsi kiyya guys. Kanaaf dhaamsi guyyaa har'aa guutumaan guutuutti kan akka Oromummaatti ani qabu. Biyya koo yoo jettan uf madaalaa jechuu barbaadeeti. Biyya koo jechuurra ani eenyudha olmaa akkamii biyya kootiif oolee beeka? Olmaa akkamii Oromoodhaaf oolee beeka? Karaan hunduuyyuu bar qabsoodha. Hunduuyyuu qabsoodha bar. Tokkoffaa dhayxee waboo jajjabeessuunuyyuu kunis qabsoodha. Sii galee? Isa lammaffaa immoo gara biyyaatti yoo warra biyya jiraatutti yoo dachaane qabsoo jechuun daandii hedduun ka deemudha. Qabsoo jechuun gama diinagdeetinis gama kamiinuyyuu qabsoo keessan itti fufuu dandeettanii jechaadha. Qabsoon daayirektii qawwee dhukaasii bichaa miti. Qawwee dhukaasuun gowwummaadha. Isinii galee? Qawwee dhukaasuun sirrii miti jechaadha. Garuu hoja baattee jettee qawwee dhukaasanii jechaadha. Karaan ittiin qabsoo itti oofan karaa baay'ee jira jechuu barbaadeeti isinii galee? Waboon qawwee dhukaasaa waboo akkamitti fudhatan akka biraatti fudhatan guys sagaleen natti dirateera wanniini karas yeroo biraarraa haasofna jechuudha. Ammaaf kanumaan qabadhee dhufe.